Sarpiraayizii haati daa'ima dhalte yookiin deettee harka qabattes tahee tan bira hin jirre ani bira hin jiru akka fedhetti bituu fi akka fedhetti uffisuu hin danda'u. Tan obboleettii kiyya tan obboleessa kiyya kan fira kiyya haadhaa fi abbaa kiyya. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Haasha marka fuunee Oromoo kiyya guutuu jira jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodi baga jiraattan. Akki duraanii hafee jira. Yeroo har'aa kana teknooloojiin gurguddatuudhaan sooshaal miidiyaa irratti jechuudha hawwii fi yaada kenna galmanuuf ga'u rabbii nuuf laaffise. Jira maarri hordoftoota fi kabajamtoota kiyya laayik share gochuun viidiyoolee babbareedaa har'a qabadhee isinii dhufe kana irratti akkuma sitti argitan jechuudha namootiin haadha keessan akka feetanitti uffisuu qamisii irraa shiitaa fi diriyaa caammaa fi akkasuma immoo shaashii uffata jalaatii fi uffata gubbaa akkasuma uffata aadaatii fi ammayyaa bareedina mana keessa fi ala keessa hunda isaaniitiif an Umurazaan Oroo inshaallah wa ta'ala isin wajjin jira yookiin hello jechuudhaan lakkoofsa iskiriin yookiin bilbila kiyya gubbaa argitan duwwaa 97815 7275 hello yoo jettan na argachuu dandeettan diriyaalee adda addaa shiitolee gatiin isaa laafaa yookiin jiddu galeessa ta'e orjinaala kwalitii qulqullina gahaa qabuu fi shiita uffatan bareedu akkasuma qaama nama boqachiisu yookiin ammoo isa laafaa bareedaa tahe namoonni barbaadan qofti jechuudha. Kana jechuun ifa isiniif godha anatu gurguraa osoo hin tahin isiniif qopheessee sarpiraayiz isiniif gochuudhaa fi akkuma qophaa'ee hojjetaa jirutti jira. Akkuma sitti argitan har'a jechuudha sarpiraayizii obboleettiin teenna takka mucattii obboleettii obboleessaa akkasuma mootuyyuu daa'imman isii lamaa fi akkuma sitti argitanii kan sarpiraayizii naaf godhii fi yookiin ammoo poostaan naaf ergiif jette kana jechuun poostaan biyya alaa jechuu osoo hin tahin asuma keessa ashagnee haala bareedaa taheen maliktiileen poostalleen naannaha Oromiyaas tahee Itoophiyaa guutuu keessa erguu eegallee jirra. Haa ta'u hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma sitti argitan kana jechuudha uffatoolee kanneen keessa uffata nama afurii salphamatti kan bituudha jechuudha. Baay'ee jaaladhe qarshiin isaallee akkasuma immoo caammoleen shamarranii dhiiraa hundi isaa bareedaadha. Erga gatii kanaan bituun kiyyan oollee waqtii gannaati. Namni biyyaa bituu hin danda'u. Namoonni biyya namaa jiran sarpiraayizii ijoollee isaanii barumsaaf waaw maashaallah anu daa'imatti caammaa tana jaaladhe qarshii 3,000 naan jedhani. Akkasuma ammoo bootisii namootiin hedduun ni jaalatti keessattuu shamarran kenna hedduu kan jaalatanii fi ijoollee isaanii uffisuuf yoon bira jiraadhee galee uffisa jettan dhugaa rabbii si adii fi gurraatti tan argitanii irra deddeebi'ee fuudhutan jaaladhe daa'imatiyyaa inshaallah akka bituun kiyya hin oolu isiniin jedha. Faashinallee kanaafi bootisii dheeraa barbaadanii gabaabaa barbaadanii saayizii feetanii fi lakkoofsa diizaayinii babbareedaa akkuma barbaadanii ni jira. Yeroo qorraati manni barumsaallee banamuuf hangamuu hin turu. Sarpiraayizii ijoolleen keessan dadhabdee baratte eessa jirtan eenyutu biteef isiniin jedha. Ani akkuma hojii kiyyatti fufetti wanna hunda isaa bituudhaan akkasuma mootuyyuu isiniif erguun geessuudhaan akkuma itti fufetti jira. Ani qofaa miti isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sagalee social media yookiin kaameraa irratti ana qofa arguu dandeettanii isiniin jedha. Kanaaf hojiin keenya akkuma babal'atee itti fufeen jira inshaallah ta'ala daa'imoota araasii hawwalee daaf guyyaa keessatti obboleeyyan keessan namoonni sarpiraayiz godhuu barbaadanillee sarpiraayizii guutuu isaa qabannee ishee deettee mana jirtus tahee rabbi nagaa naayiku uffata araasiillee akka isin barbaadanitti yaada muraada keessaniin rabbiin isin haa guutu geessuu fi qophii baay'ee jechuudha saffisaadhaan fakkeenyaaf meeshaalee bittaa yookiin ammoo herreega hojjechuu meeshaa hojjechiisuun yeroo fudhata garuu sarpiraayiziin yeroo kan hin fudhannee fi akkasuma ammoo qopheessineetuma isinis heloo jettanii nullee dhaqnee heloo balbala dhadhuufne nu simadha. Isaanis nooraa kanuun jedhan nullee horaa jennee kan itti kenninu taha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa uffatoonni biyya namaa jiru yookiin biyya alaatitti isin argitan kammaan hin jirre hin jiru. Fustaana, bilooza, gamiisa yookiin ammoo banxaluuna faashina tahee jechuudha kan hin jirre kan daa'imman araasii maaqafaa yookiin ammoo tuyyuu kan ittiin maran boodii wantoonni adda adda daakhiliyyaa fi khaarijiyyaa jettan san ijoolleen keessattuu biyya arabaa jirtanii kanaaf namootiin jaalattan gugurdoollee ijoollee keessan gugurdoofis caammaa akkasuma ammoo tuyyuu wantoota hedduudha jechuudha. Kana isin yaadachiisuuf dhufee namoonni hanga har'aa daa'imman na ajajan daa'immaniif na ajajan namoota muraasa anis san viidiyoo hin waraabne sababbiin isaa jechuudha. Sarpiraayizii irratti yeroo tokko akka isiniin jedhanii ergaaf garuu kan natti dhiyaatee jedhe jalumaan jechuudha keekii
Sinii galee ijoolleen biyyaa teessatu tan magaalaa keekii barattee jirti. Warroonni qabdan sarpiraayizii bareedaa uffata qofa osoo hin tahin keekii birrii 1000 keekii 800 waan guddaa miti isiniif ijoollee keessan gagammachiisaa maali jennaan hedduu itti gammadanii. Hundumaafuyyuu jechuudha. Asumaan viidiyoo kana share, subscribe, like tolchaa isiniin jedha. Viidiyichi jechuudha viidiyoo uffata daa'immanii haa ta'u malee uffata ijoollee guutuu nama guutuu kan barbaadu kan guddaa kan xiqqaati. Lakkoobsi bilbilaa kam iskiriinii irra argitanii irra isinii deebi'aa duwwaa 978 1572 75 waatsaappii telegiraama ni argattan. Iimoon hin gaastuu of jajjaa hin deebiftuu nama sobda warri jettan iimoon takkaanaa bilbilaa isiniin hin jenna. Ammas iimoon na of kolchaa harkaa qabaadhu yoo arge isinirraa kaasa. Garuu yoo hin argine ammoo telegiraama waatsaappiidhaan ganamaa fi galgala hordoffii taasisee waqtii ufiif kennee isiniifillee kennee isiniif deebisaa jira. Yoo guyyaa 2-3 takka onlaayinii irra hin jiraanne akka mabraatiin bade yookiin akka ani karaa deeme meeshaa geessuuf biizii ta'e yookiin naannoo hin jiraanne maatii bira wanna daddaatiin akka biizii ta'e naa hubattan barbaada hojii kooti. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti like share walii gochuudhaan hordoftoota kee koomantii yaada ajaa'ibaa